Akkam jirtu hiyyooyyaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan guyyaa irraa dhaga'amanidha qabannee kan dhufne. Guyyaan irraa waxabajjii 29 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Akkuma beekamu Iraanii fi Ameerikaa gidduutti waraanni jalqabee ture guyyoota lamaaf walitti fufiinsa erga walaleelanii booda haleellaa isaanii dhaabuudhaan amma Dohaatti mari'achaa akka jiranidha kan dhaga'ame. Yaa ta'u malee waliigalteen biyyoota lamaan gidduu jiru kun bilaashaa akka ta'edha himamaa kan jiru odeeffannoowwan miidiyaaleen gurguddoon addunyaa qabatanii kan ba'ani. Biyyoonni lamaan dhimmoota waliigaluu hin dandeenye hedduun akka jiran dhimmoota gonkumaa waliigalanii waliin hojjechuu hin dandeenye hedduun akka jiranidha ifa kan ta'e. Jalqaba irratti dhimma Strait of Hormuz akkasumas dhimmi Libaanos jira. Libaanosii fi Israa'el gidduutti waliigalteen Ameerikaa giddu galeessa godhate mallattaa'uun isaa ni beekama guyyoota darban keessa jechuudha. Yaa ta'uti waliigaltee suni mallattaa'ee yeroo sa'aatii muraasan guunne keessatti Israa'el waraana deebistee akka jalqabde ni beekama. Kana hordofuudhaan Hizboollaan waliigalteen Israa'elii fi Libaanos gidduutti ta'e kun gonkumaa fudhatama akka hin qabne Hizbollaa akka hin ilaallannee fi waraana Israa'el waliin lola isaa akka itti fufuudha kan ibse. Kunis danqaa guddaa akka ta'edha kan himamu waraana yookaan immoo waliigaltee Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru irratti danqaa guddaa yookaan immoo gufuu guddaa akka ta'edha kan beekamu. Kanaafuu Iraanis taanan Israa'el waraana ishee guutumaa guututti Libaanos keessaa haga baastutti waliigaltee dhumaa akka mallatteessine jala sararuun himuun ishee ni yaadatama. Gama biraatiin immoo Hizboollaan mootummaa Libaanos akeekkachiiseera. Dhimmi waliigaltee amma waliigalame kun maal ilaallata? Waraanni mootummaa Libaanos daangaa guutumaa guututti daangaa Libaanos akka to'atuu fi sana booda immoo waraanni Israa'el suutaan biyyattii gadhiisee akka ba'uudha waliigaltichi kan himu. Yaa ta'uti Hizboollaan wanta kana akka harka kennachuutti yookaan immoo abbaa biyyummaa Libaanos dabarsanii diinaa kennuu akka ta'ettan ilaala jechuudhaan waraana kana akka itti fufu ibsa kenneen kan beeksise. Kanaafuu Israa'elis gara waraanatti deebiteetti jechuudha. Kana malees humni waraanaa Israa'el Iraan waliin irree waraanatti deebi'uu akka danda'u sababni isaa Libaanos keessatti Hizbollaa deeggaraa waan jirtuuf gara waraanatti deebi'uu akka danda'udha himamaa kan jiru jechuudha. Kana malees Hizbollaan mootummaa Libaanos irratti irree waraana banuu akka danda'udha amma odeeffannoon ba'aa jiran guyyaa kana. Sababni isaas wanti kun waliigalteen Israa'el waliin godhame kun Libaanos ni miidha waan ta'eef waraana biyya keessaa kaasuu akka danda'u yookaan immoo Hizbollaa fi mootummaa Libaanos gidduutti lolli banamuu akka danda'udha himamaa kan jiru. Mootummaan Libaanos waraana isaatiin amma daangaa Libaanos to'ata jedhamee hin eegamu. Sababni isaa ergamtuudha mootummaan Libaanos baay'ee ergamaadha. Waraanni isaa osoo jalaa du'u uummanni isaa osoo dhumu deebii takkallee yookaan immoo dhukaasa tokkollee waraana Israa'el irratti dhukaasuu sodaatee haga ammaatti riphee taa'aa jira jechuudha. Kanaafuu naannee gochi yookaan immoo waliigalteen mallattaa'e kun Hizbollaa harka kennachiisuudhaaf kan itti yaadamedha Ameerikaa fi Israa'el akkasumas immoo Libaanos waliin ta'uudhaan waliigaltee taasisan kana jechuudha. Kanaafuu dhimma kanarratti Iraanis mormii ishee dhageessisteerti jechuudha. Gonkumaa Hizbollaa bira akka dhaabbattu akkasumas uummata Libaanos daangaa Libaanos diinaaf dabarsitee akka hin kennee fi Hizbollaa hidhachiisu akka itti fuftuudha jala sararuun kan himte jechuudha. Inni biraa dhimma Strait of Hormuz. Strait of Hormuz irratti akkuma beekamu Iraan seera mataa ishee tumteerti jechuudha. Dooniin kamiyyuu hayyama Iraan malee akka hin dabarre akkasumas Strait of Hormuz bulchiinsa Iraan jalatti deebi'uusaa yookaan immoo seeraan tumamuusaa kana booda dooniin kamiyyuu hayyama malee akka hin dabarre kifiyyaa yookaan immoo kaffaltii qaraxaarree akka kaffalchiistuudha waraana dhaabuu guyyoota 60 mallattaa'e kana booda hammam akka kaffalchiistu yookaan immoo qaraxa kanaaf hammam akka kaffalamuudha ifa ta'a jedhamee kan eegamu. Kana dura miliyoona 2 doonii tokkotti doolaara miliyoona 2 kaffalchiisaa turte. Amma immoo meeqa akka murteessituudha eegamaa kan jiru. Yaa ta'uti Ameerikaan wanti kun gonkumaa akka hin taanedha falmaa kan jirtu. Dooniin kamiyyuu dooniin daldalaa kamiyyuu kaffaltii tokko malee Strait of Hormuz keessa darbuu qaba jechuudhaan falmachaa kan jirtu.
Yaa ta'uti biyyoonni lamaan waliigaltee Siwiizerlaanditti mallatteessanis dhimma hedduu irratti waliigaluu akka hin dandeenye waraanni kun deebi'ee qabachuu akka danda'u. Amma Ameerikaan waliigaltee qabxiilee 14 qaban kana yaa mallatteessitu malee waliigalteewwan kanaaf gammachuu hin qabdu jechuudha. Gammachuu tokkollee hin qabdu. Waliigaltee kana cabsuuf osoo haalli mijaa'ee fi amma haalli jiru filannoon Ameerikaatis dhufaa jira. Filannoon giddu galeessaa kan Tiraamp irratti hirmaatu jechuudha. Ji'oota muraasa booda waan eegaluuf uummata isaa tasgabbeessuuf jecha waraanni kun akka eegalu hin barbaadu jechuudha Tiraamp. Israa'el irree akkasuma filannoon dhiyeenyatti kan godhamu ta'a. Muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuuf yeroo rakkoote jechuudha. Yeroon kun yaa ta'uti Iiraan wantoota qabxiilee 14 san irratti tumamaniin alatti wantoota tokkoyyuu fudhachuu akka hin barbaanne, wanta Ameerikaan itti daddabaltu kamiyyuu fudhachuu akka hin barbaanne fi gonkumaa akka fudhannedha himaa kan jirtu. Akkasumas waraanarree akka sodaan guutumaa guututti waraanaaf qophii akka taatedha kan Iiraan irraa beekamu jechuudha. Yeroo darbees guyyaa kaleessa halkan jechuudha. Guyyaa kaleessaa halkan waraanni cimaan taasifamee ture. Deebiin Iiraan irraa kennames cimaa ture. Ameerikaanis akkasuma haleellaa xiyyaaraa hedduudha kan taasiste kibba Iiraan irratti buufataalee diroonii akkasumas kuufama misaayilaa fi raadaraa irratti haleellaa akka bante ni beekama. Iiraanis deebii kanaaf haleellaa misaayilaa ciccimaa buufataalee Ameerikaa hedduu irratti raawwachuun ishee ni beekama. Yaa ta'utii halkan edaa haleellaa kana akka dhaabanidha himamaa kan jiru. Yaa ta'utii gara haleellaa kanaatti deebi'uun isaanii waan oolu miti. Haleellaan kun iddoowwan waraana Ameerikaa hedduu akka miidhames gabaafameera jechuudha. Biyyoonni lamaan waliigaltee sobaati kan mallatteessan jedhanii xiinxaltoonni hedduun yeroo kana ibsaa jiru. Sababni isaas waliigalteen kun Iiraaniif baay'ee faayidaa qaba. Iiraaniif baay'ee diinagdee isheellee deebisee ijaaruu akka danda'u. Amma diinagdee Iiraan deebisanii ijaaruudhaaf yookaan immoo kaasaa waraanaaf kan qophaa'e doolaara biliyoona 300 isa malee immoo doolaarri biliyoona 120 ta'u kan duraan qabamee ture yookaan immoo qabeenya Iiraan kan duraan qabamee turedha. Inni sunis akka gadhiifamudha. Kanaafuu Iiraan wantoota hedduu irratti qabxiilee 14 qopheesse san irratti Ameerikaa walii galuun ishee Iiraaniif carraa guddaadha jechuudha. Yaa ta'uti wanti amma deemaa jiru kun waliigaltee san xumuruudhaaf akka rakkisaa ta'edha ilaalamaa kan jiru. Ameerikaan sababa barbaaduudhaan Iiraan irratti haleellaa raawwachuu barbaaddi. Akkasumatti haleellaa erga raawwatanii booda immoo dhukaasa dhaabuun hin cabne waraanni hin eegalle jechuudhaan ibsa kan baasanii humni waraana Ameerikaa waraana xiyyaaraan erga taasisee booda lakkii nuti yaaduma haleellaa deebii kennuuf malee Iiraan waan doonii daldalaa tuqxeef deebii kennuuf qofa malee dhukaasa dhaabuun hin cabnedhanii boo'u jechuudha. Waraana guututti deebi'uu hin barbaadanii garuu akkanumatti xuxuqaadhaan wanta kana Iiraan dadhabsiisuu barbaadu jechuudha. Yeroodhaan booda Iiraan dadhabsiisanii harka kennachiisuudha kan barbaadanii. Gama Libaanoosiin immoo Israa'el Libaanos keessa turuudhaan Hizbollaa caccabsitee balleessuu barbaadde jechuudha. Akkuma Hamaas haleelaa jirtu kana Hizbollaa walitti fufiinsan caccabsitee balleessuu barbaaddi. Kanammoo Iiraan hayyamaan jirtu yeroo kanatti Iiraan yeroo tuqamte battaluma deebii kennaati kan jirtu. Kanaafuu wanti kun milkaa'uu akka hin dandeenye yookaan immoo yeroo fudhachuu akka danda'u. Sababni isaa dirqama Israa'el Libaanos keessaa ba'uu qabdi. Dhimma Strait of Hormuz irratti Ameerikaan walii galuu qabdi yookaan immoo Iiraan qaraxa akka kaffalchiistu. Strait of Hormuz abbaa biyyummaa Iiraan yookaan immoo lafa yookaan bishaan Iiraan akka ta'etti fudhattu taanaan wanti kun ammas waan milkaa'u miti jechuudha. Iiraan immoo wanta murteessite kana duubatti akka hin deebine yeroo baay'ee itti amanuun ni danda'ama. Sababni isaa seera irratti yookaan immoo wanta dubbatan ibsa kennan irratti gonkumaa duubatti hin deebi'an jechuudha. Ameerikaan garuu fakkeenyaaf guyyuma kaleessaa yoo fudhanne Tiraamp Iiraan guutumaa guututti lafarraa balleessa jedhee dhaadatee ture jechuudha. Kana duras immoo yeroo darban keessa qaroomina Iiraan guutumatti balleessa jecha akka ture ni beekama. Sa'aatiiwwan yookaan immoo daqiiqaawwan erga hafanii booda immoo duubatti deebi'a jechuudha. Duubatti deebi'ee waliigalteen amma Iiraan waliin gochaa waan jirruuf milkaa'aa waan jiruuf haleellaa san dhiisee jira jechuudhaan duubatti deebi'a jechuudha.
kun immoo maal inni tokkoffaa gabaa tasgabbeessuudhaaf inni fayyada. Yaa ta'uti kutannoo akka hin qabne waraana Iraan kana itti fufuudhaaf kutannoo akka hin qabne kan agarsiisudha. Iraan gama isheen saayikooloojii yookaan immoo xiinsammuu Ameerikaa kana nyaatteerti jechuun danda'ama. Kanaafuu waraanaaf kan darbe caalaa qophii akka qabdu akkasumas immoo meeshaalee waraanaa hedduu meeshaalee haaraa kana dura gara dirree waraanatti hin baanerree hidhachaa akka jirtu biyyattiin ibsaati kan jirtu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan wayitaawoo sa'aatii kana dhaga'aman isin madaaluu danda'an jennee kan yaadne kanuma. Sa'aatiiwwaniin booda immoo odeeffannoowwan biroo qabannee walitti deebina. Isinis viidiyoo keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jenne asumaan nagaadhaan.